yaadota hayyoota irraa hin dubbadda malee personally namoota irraa dubbachuu namoota irraa hin dhiisee amma garuu dirqamaatu gartee hayyoota keenya bira dhaabbachuun bira dhaabbachuu maatii keenya bira dhaabbachuu fuuldura keenya bira dhaabbachuu yeroo hayyoonni keenya xiqqeeffamu yeroo hayyoonni keenya arrabsamu yeroo hayyoonni keenya maqaan badu anaa fi atilleen baane gartee hanga dandeenyutti sagalee qabnuun dura dhaabbachuun barbaachisaadha ati sheer gootuu hayyoota keenyaaf sagalee taate ani nasirraa dubbadhuus hayyoota keenyaaf sagalee tahe namni hamilee barbaada sabaqo hamilee hoggi gartee diigalli humaa keessan jirre hundi maqaa nama balleessu gartee namni nam lama wohuma inni dhaabe isa gubu jira Taayyee Dandayaati fi Jaawar Mahammad wohuma isaan gayyaasan Taayyees piipuma inni gadhaabe isa gubu jira Jawweenis wohuma inni hayyoota OMN irra gayyaasee jaldeessa namni takkaa ijaanin arkin hunda gabbaasee nama garsiise sigale jaldeessa baadiyyaa qabanii dirqii dija qabanii magaalaa naqan hunda kan jawween gartee as baasee hayyoota keessan je'umaatu gatii kafaluuf jira nama lamaan kana meela lamee hisaaba Taayyees wooma inni dhaabeetu isa gubu jira Jawwees wooma inni dhaabee isa gubu jira jechuudha kun fuula duralleef isaan lachuufu barumsa tahaa jechuudha namoota gartee sabboonummaan akkanumatti oromummaa laalaniituma gartee maraataa hunda as fidaniituma namaan gaafa wal keessa rakkoodha amma deebii ajaa'ibaa kenninaa jechuu sigale jawwerraa ganaa nuuftu jawween dubbachuun isan barbaachisu jechuu ganaa kubbaa nuu darbee jira nuufi faarsee bulaatu dhukkee wal godhaa jechuudha isin maal gootan invite fi share gootanii jechuudha yoommoo invite fi share hin goone jawween arrabsamuun qabsoon oromoo xiqqaachuun kun isinitti tolee jira jechuudha isinii fi faarsee bulaan adda baafnee isin ilaallu nuti dafqaan bulaadha la sigale akkuma beekamu jidduu kana PP'n ajandaan isiidha duraan resortii parkii خراق قالتين أدانيجان أربيسون لخراها طويتو مايلة تقويو يسينتي قوة دي ما شيطان تيجو دلغان كابو منا چيسا ولا سيغلي يارتي بره چيسا ولا فنو إسا سنبره چيسا ولا دلغان كابو بكسان هنده دكي ABC ريزورتي خانا هنده ABC ركچو تريج خانا هنده فرطة مدبيج سياسان إسا غرغرمو kijibni isaa guyyumarraan jalaa saaxilamu ummanni lakkima resort jaarii fi miti kan as qeyroo kuma shanitti wariinee bakka tana gartee safaatatti dhufne nagaya buusii hayyoota wajji mariyaddu abadan tana sirraan dhageenyu kookkoloo janiini jechuudha qaalittiin arbee adaanee janiin sun kontoraata kan kenniteef ijoollee oromootiif miti even baala gizee jala oriitu tanallee kennine kontoraata muuyinirra dhaabbatuu fi ifaa billijuu kan akka China irraa kagalche jara importii fi outportii keessa kadalagu jara garuu gatutaalee jaawar diinaa wajji wal ta'ee siinja yaa obboleessoo keessan beeytan paartitan waan isaan isinii afaaniin isiniin jaanii fi wanni isaan lafa dalaga wallahi billahi la rabbi kana malee itti nan deebisin wallahi billahi ardii sabi jaradina sinjaan kanaatu khabajaa qaba dalagaa qaba maallaqa isaan bira qaba sigale dhageeytillee isaan bira qaba
Even bakka paaspoortii yoo waliin dhaabbachuu jiraatte isaan si biraa fuudhanii sarbi godhanii ta Oromootu baadiyyarraa re'ee gurgurattee noolii meeqa makiinaa akka qaaloyte tanaan dhuftee kan bakka bultuun qabne barandaa hunda bultee yaa ilmaan kiyya jechaa oolte asi. VIP'n sarbitan isaan. Garuu gaddeebi'eeti hiree Oromoon harkatte tana Jaawar nu harkaa baasuu deema Maarree nu harkaa baasuu deema huuy jaanii gartee isin burjaajeessu jira yaa obboleeyyan kiyya. Dheengadda nuti nama nuu dhaamu mee dhageeffadha. Dheengadda amala sheeyxaanticha kanaa nama nuu himu Jaawar akkanumatti intalaan nuu himu kan Rabbi garsiise malee. Nama dhugaadhaan isaa wajji dalagee isa beeku kanuu himu dhabaani shawwadamne. Nuti isin maaliin shawwadamtan ama meeqa namicha kana jala duuneeti. Sigale waan inni ta'e barree dhufnee isinii himu jira yaa saba koo hin shawwadamina. Ilma Oromoo waan jaamu inni dhageettii hunfedha. Namni inni Oromorra tuffatu namni inni Oromorra jibu. Sigale amma nami warra asii diaspora jiman gogogaan afaan gogoysee afaan gingilchaa kana inni akka isa faarsanuun fedhu sigale. Kanneen dhiisi jaldeeyyii yaatu sana dhiisi Oromoon bebbereedduun suufnirraa tolu garte takka Jaawar Maammattuu yoo isa faarsite Oromoo maqaa jaamu kanaaf jibba tuffataa jechuudha. Nama hanga Oromoo tuffatu hin qabu. An jala mureetumaan siif. Si ilma Oromoo juun kana inni hanga if jibbu jiru silaa jarrummaan kun akkana naan juu baatee sinja. Amala sheeyxaanticha kanaa nuu isinii himu jiru kana ibidda yoo gubattan gartee barrabbiin ergamoota kana wanni erguuf akkanaan isin godhuu ta'aa itti himii qaqaceelchu ana jeemi nuti isinitti himne Oromummaa isin isarraa eeydan tana inni bakka sanuun jiru jenne isinitti himne jechuudha. So amma duulli maaliif Jaawar Maammadirra baay'ate dhalaa hormaan jaldeeyyii gayyaasanii maaliif Jaawar arrabsiisisu jiran maaliif Jaawar xiqqeessisiisu jiran sigale Jaawar kanaatu nama addaati. Rabbiin kun beeki nama kana nama keessa nama uuma muyni kun hundi mukaa miti bar muka kana gartee muyni kunu wal dhaba muyni Rabbi kunu gariin jallaa jira gariin diriiraa jira gariin lookoo kana kan manaan jaartuu jira lal nama keessaas namaa jira jechuudha. Nama Rabbi arraba isaa kanarra waa kaayee jira jechuudha. Nama hawaasni yoo inni gabbahee jecha tokko jee jecha san hojii jijjiiruu jira jechuudha. Namni sun eenyu Jaawari bilziqinnaan ni beekti. Bilziqinnaan ni beekti. Keessattuu sheeyxaantichi ni beekan jaldeeyyiin isa jala yaatu tuun hinaaffaa Jaawarii tuun gartee wahuma keessa buusanii tuun gartee qaallittiin Jaawaruu jaalattee dhabde isinuu ni beektan. Kun gartee isokkee amma walirra bobba'uun hin barbaachisu. Isaan akka nuti dalagaa isaan godhannu fedhan. Akka nuti waa'ee isaan irratti westi waa'ee faarsee bularra godhannu fedhan. Nuti garuu bakka san bira kunnee jirra. Maaliif Jaawar irra bobba'a? Hayyoonni dheengadda afaan dubbatu. Amma dheengadda saggaayee araarsa akka waan jaalatanii gaafa inni Jaawar irratti mee Jaawar maallaqa akka guuree wanni inni namaan gargaare mee viidiyoo hanga inni jeesan keessaa kutanii akka faarsee bulaan itti oofuu ture yaadattan moo yaadatta? Itti aanaa haftee gaafa Jawwee irratti haasa'u Jawweefin deebii kenna jee gaafa galatoomaa tuurii Jawween faan deemuu turan gaafa gartee viidiyoo inni haaseessan kutanii hanga isaan oofan yaadattu. Jara dheengadda akkasi gartee akkam beekamne sheeyxaanni kun walirra bobbaasuu tureetu aboo maalirra wali bobbaana? Taayyeeni gabbee dhodhoosee diinni keessan guddaa wal nyaachuu miti akka wal nyaattan gaafa wal nyaattan gartee kan isin fayyadu jirtan bineensa gartee ummata keenya qoqoru jiru kana jee jala muree himee jechuudha. Sigale Jawweenis gabbee oggee haasa'u hayyoonni kun afaan tokko dubbate. Amma eega xiqqoo booda qabadhaanaa jecha kiyya xiqqoo booda baatii takkaa fi baatii takkaan asitti dhufuu teessa waan guddaa as bahuu ta'a. Insha Allahu ta'ala. Hayyoota keenya harka walirra naqatee yaa'u. Ka waliin taa'ee miidiyaa irraa haasa'u. Ka waliin tattaa'uu qofaa miti waliin pilaana godhu. Ka waliin qabsoo godhu.
khawalin tarkan fatu asbasu jira jechu jawwen hayyonni deengadda hayyota ibira khute hayyota sabasab lammi oson ji'an guutin hayyota sabasab lammi khadeen gadda dildila iddutti shaytaan tichi khun jaare kana dildila kana caccabsani hatawani sigale asbase amat tokkotti eeyse jira amat tokkotti already duru garte roadmapping qophoyte wanni sabasab lammi guutun qophoyte asbaate mi jaaniti tanatu isaan maraachu jira bulee arra diasporaan deengadda afaan dubbatu afaan tokko dubbata Moran Oromo ta deengadda bakka dhibba turte arra bakka lama qofa deebite jechu Mora faarsee bulaatii fi Mora gartee dafqaan bulaa sabafiitiif dubbatu qofa deebite sigale deengadda waboo fi jaawar walirra dulchisuu turan deeggartoota wabootii fi deeggartoota jaawarii wal arrabsuu turan deengadda deeggartoota taayyeetii fi deeggartoota shayxaantichaa wal arrabsuu ture Oromon burjaajii keessa baate qabsoon Oromo waboo fi jawwee fi gartee hayyoota Oromo harka zigjettee deebitee jechuudha amma laali OMN rawaan dabarsi dhaqaalaala Oromiyaa Today jee waan inni dabarsi OMN I don't know beekheeti beekuu dhabeetiin beeku ani meelaala hayyonni magartee hayyoota sabasab lammii ka Itoophiyaa tiyojji walgaan ummata isaanii keessaa dhageettiin qaban maarre Oromiyaa Today san nama ajajuus isiniifin hima nama waan san bulchuus isiniifin hima ammatti nun barbaachisu nama san tokkoon igale namumma gartee duriis qabsoo Oromoo diiguun beekame ammatti garuu waan san ifuma birattiin qaba namni beeytani komentii jala barreessuu dandeessan abbaa Oromiyaa Today garuu anafaan kiyyaan ammaaf irraa hin gabaabadhaa jechuudha akka waan gartee hayyoonni kun ummata keessaa bahe akka waan gartee hayyoonni kun ummata biraa dhageettiin qabaannetti gartee OMN gabaase OMN maaluma tahee I don't know sigale saniifu maaliif deengaddallee isinumaafin ka Amaaraa wajji walgahii taa'e ka Tigree wajji walgahii taa'e ka gartee Soomalee wajji walgahii taa'e ka sabasab lammii biyya saniitii wajji walgahii taa'e jaawarmaan maqofaahii jeetiin isin gaafadhe jaawarmaan maqofaa miti Xaahaa Abdii adda bilisummaa Oromoo waboo bakka bu'eetichi dhaqe namni radduulu jiru sigale Oromoo keessaawu Dr. Professor Isqeel Gabbisaa dhaqe namoota meeqa dhaqe narra lakkaa'e nam tokko harra duulu garte jaawaruma qabatanii maaliif ni beekan nama kana namni tokko jaawar jechuun sirna hin jijjiiramu Ameerikaan guddoon tun hin jijjiiramtu je nama jijjiire rabbii gaditti amma qabsootana OPDO faa kennuu fedhan adeero OPDOon hanga guyyaa Abiyyi aangoo qabatutti haga guyyaa irratti Oromoof diina taate Oromoo jeesu jirti beekaa Oromoo jeesu jirti sigale deengaddaas wal nuutahaa arra iyyuu jirru tana wal nuutahuu diddaniiti OPDO duutee sigale silaa qabanii wayyaanee wajji geggeessan akka isin chaansee arkattu sababa kabajamaa obbo Lammaa Magarsaatiin sigale kabajamaa obbo Lammaa Magarsaatiin OPDO fi ummanni walitti araaramee asumaanin obbo Lammaa fillee waamicha godha sagalee tiyyatana sheer godha biraan nagaa obbo Lammaa Magarsaa Oromoon si abdatte rabbii gaditti si abdattee sabasab lammiin biyya sanii si abdateeti hayyuun kunilleen si abdatee kompiitara sikken wallahi billahi forever akka calliftee irraa gaafatamta baatee rakkina ummata kanaa dubbachuu qabda sigale calliftee lubbuu teetii qofa jiraachuu miti nam meeqaas si jiraachisu lubbuu isaa dhabe nam meeqaatu si jalatti kursii qabuudhaaf wayyaanee keessatti hujii dhabee jireenyi isaa faca'e ati arra cal jettee jireenya kee ooffachuun abadan siin ayyamnu jechuudha gabbaatee dhugaa ummata kanaa dubbachuu arra kabajaa qabda dhageetti qabda
gartee waan amma deemaa jiru kana solvi godhu rakkina kana furuu ka danda'u sii fi Jaawarii hayyoota keenya Taayyee narraa himigaa marroo goota ija barbadaa joollee humna qabdu tanaa mangudduma teenya tan gaafa fedhe shayxaantichi ofisetti cufu gaafa fedhe hoottaani mari'annaa jee yaamu gaafa fedhe amma mariin dhumattee deemaa jee guuysu tanaahu gumaa isaanii baasuudhaaf obbo Lammaa Magarsaa callifni kun sin baasu waamicha sheekkaa abbutaa dhageeffadhu waamicha siigoonee gadi bahii dubbadhu sagalee dafqaan bulaa bakka bu'eetii waamicha siigoodhu jira gabbahii dubbadhu rabbi sodaadhu anganuma isiniin jeetiin itti deebi'a next time yerootti aantu waliin sagantaatti aantu waliin deebina yerootti aantu gammachuu waliin deebuu teenya qabadhaa dubbii xiyyatan nagaan naa jiraadha